Homaa utuu of harkaan qabaatin jeeqama daandii irra jiru gidduu fiiguudhaan nyaata qabeenya yookaan maallaqa tuun qabaatin biyya kabirootti darbuun maal si fayyada? Intala keessan umriin waggaa 3 dhiistanii akka deemtanii fi haala hamtuu akkasii isa kamtu sin dirqisiise bakka ofiifuu akkaan hiyyeessa ta'e bakka afaan isaaniin dubban. Horrifying accounts of human rights abuses continue to emerge from Ethiopia's northern Tigray region. Reports of atrocities and food shortages. The UN says without significant help, things could deteriorate. نحسب رايلو اخلي الولديا يمص كولديا تمام حرا اي كيدي يخبزلهم لحزوه معدي اجن دايز دفتر كابت صلماتي وتنسيقا مسوصه دم كفيلا ناس مسحاجه جقالو. My name is Haftom Kidu. When I was in Maqaan koo Haftom Kiduuti. Ennaan biyya koo keessa jiru jireenya koo akka gaariitti geggeeffadhan ture. refugee peoples. I don't have a full Wal-waraansi sun akkuma jalqabeen baqataa ta'een as dhufe. Waa'ee maatii kootii odeeffannoo guutuun qabu. Xumura bara 2020 Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti wal-waraansi jalqabame. Kanneen akka Haftoom namoonni 10,000 lakkaa'aman mooraa Sudaan jirutti baqatan. Sanuma manatti deebi'uuf abdii mana ofiitti deebi'u utuun qabaatin Itoophiyaa keessaa uummata miliyoona 1 ol qeerraa buqqaaniiru. Ololli gam lamaaniitu jiru kanneen ala jiran maal raawwatamaa akka jiru hubachuuf rakkisaatti ta'e. Tajaajilli bilbilaaf intarneetii irra jireessi Tigraay keessaa raaciteera. Daandiiwwan illee yeroo hedduu ni cufaman. Walakkeessa bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 Tigraay keessa innaa dabaru maatiiwwan kan nutti himan reeffa siiviilotaa daandiirraa walitti qabanii awwaalcha jamaatti awwaalu. Manneen jireenyaaf manneen daldala isaanii saamamaniiru. Hospitaalonni ijoollee hanga umriin waggaa 4 dabalate kanneen wal-waraansa keessatti miidhaan irra ga'een guutamaniiru. Gabreen maalaa wal-waraansi baatiilee keessatti geggeessame keessaa qonnaan bulaa lafa xiqqoof sa'a 2 qabu. Namoota nagaa irratti fixiinsi erga raawwatamee booda jedhan intala isaanii hospitaalaan ga'uuf torban 3 itti fudhate. Rasaasaan dhaamte. Rasaasni harka ishee keessa ba'e. Keellaaleen eegumsa fayyaa Tigraay keessaa martinuu jechuun ni danda'ama miidhaan irra ga'eera. Manca'aniiru yookaan saamamaniiru. Maatiin as jiru kan nuti waliin dubbanne martinuu waanuma wal fakkaatu nutti himan. Ijoolleen isaanii xiqqummaaf irraa oolan garuu oolaniiru. Ijoollee kabiroon hedduun garuu irraa hafne. Jalqaba walakkeessa bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaa walakkeessa bara 2013 maatiiwwan kanneen daangaa qaxxaamuranii gara Sudaanitti baqachuuf carrooman hedduun addaan faca'aniiru. Kanaaf baqattoota kanneen mooraa keessatti argine irra hedduun firoottan isaanii eessa akka jiran hin beekan. The hardest are Waan ulfaataan namoota maatiin bira hin jiraanne kan akka abbaan isaanii, haadha isaanii, obboleettiiwwan isaanii fi obbolaan isaanii. Namoonni kun baay'ee gaddu. Midhaan inuma nyaatu garuu waa'ee maatii isaanii yaadu. Tarii garii du'aniiru ta'a. Namoonni maatii isaanii dhaban jiru. Ennaa waa'ee isaanii yaadanitti ni gaddu. Gurbaan kun maatiin isaa eessa akka jiru hin beeku. Maqaan koo Nahoom Humaraarraan dhufe Itoophiyaa. Umriin koo waggaa 13. Harmeef abbaan koo obboleessa koo barbaacha manatti natti cufanii deeman. Garuu ennaa boombiin mana koo cinaatti dho'u karaa boroo ba'een fiige. Mataa koo keessa waan nadhee natti fakkaate. Reeffi namaa allaattiin ennaa nyaatamullee argeen jira.
Mikeelee Haftuu haadha warraasaa ulfaaf intala isaa xiqqoo waliin ituu baqatee hin deemin dura Tigraay keessaa aartistii ture. Haleellaan boombii guyyoota afuriif itti fufe guyyaa tokko kaan lamatti dhaabata jennee abdannee turre. Halkan meeshaan dhukaasan kanaaf halkan achi baane bosona keessa deemne. Ati warraa koo ulfaa bofa waraabessaa fi torbaan qabaatu jira. Ati manaa koo garuu nan dadhabe na dhukkuba naan jette. Kanaaf deemuu dhiisnee achuma ciisne. Waan nama suukanneessu argaa turre. Qaamni namaa ciccitee faffaca'ee argama. Daa'imallee naan waa'ee humaraa magaalaa keenya gaafadhu. Bum jechuudhaan in dho'e naan jetti. Humaraa keessa maaltu ture? Wal-waraansa jalaa dheessuuf utuu ariifatanii maatiiwwan kabroon ijoollee isaanii dhabaniiru. Maqaan koo Zaafuu Haftuuti. Tigraay Baayeker hin dhufe. Garuu humaraa keessaan hojjetaaf barataa ture. Suuqii keessaan hojjetaa ture. Bakka meeshaalee adda addaa kuufatan to'ataan ture. Digrii koo akkaawuntingiif faayinaansiin fixuuf xiqqootu naa hafee ture. Zaafuun ennaa deeggarsa barnootaa yookaan iskoolaarshiippii argattu abbaan warraashee barnoota ishee itti fufuu seetti ni aare. Kanaaf Zaafuun intala ishee Baayeker keessatti harmee ishee biratti dhiistee barachaa hojjetaa isaan gargaaraa turte. Sababa barnootaafan intala kootti adda ba'e garuu ennaa waliin turre baay'ee gammaddee turte. Kana gochuu fi amman danda'u. Ennaa wal-waraansi jalqabuu Baayekeritti dhaqee intala koo fudhachuuf yaaleen ture. Garuu meeshaa gurguddaan dhukaa ture baay'ee hamaa ture. Eenyuyyuu achi dhaquu hin danda'u naan jedhanii na dabarsuu didan. Martinuu cinqii keessa ture. Loltoonni lafoof konkolaataadhaan ennaa dhufan kanneen mana natti kireessan gamasitti sin erginu naan jedhan. Humaraa keessaa dhukaasa hamaan waan tureef achi turuu hin dandeenye. Kanaaf kanneen mana natti kireessan waliinan gara Hamdiyaatti baqadhe. Maallaqa tokkoof harkaan qabu. Kanaaf nyaata argachuuf guyyoota sadiif isaanumaanan abdadhan ture. Huccuun irra jiru qofaadhaanan ba'e. Ragaa mana barnootaa koos ta'e kan hojii koo fudhadhee hin baane. Maatii koo keessaa kanas dhufe tokkoyyuu hin jiru. Baay'ee ulfaata. Baay'een dadhabee ture. Homaa barbaaddachuu hin dandeenye. Guyyoota 5 yookaan 6 homaa hin nyaanne. Maqaan koo Magdaa Gabra Tsaadiqi. Every person has his own ambition. Martinuu hawwii ofii qabaa beektee milkaa'uu fedhaa jireenya isaa daandii wayyaa irra geggeeffachuu barbaada. Garuu ennaa danqaan isa mudatu kan akka wal-waraansaa ennaa nama jaallattu dhabdu hiriyaa isaa durbaa maatii isaa michoota isaa haadha isaa abbaa isaa innaa dhabu abdii kutata. Waa'ee jireenya ofii dhimma dhaba. Yoo duuf ka'eeyyuu hoomaatti hin fakkaatu. Ijoollee waggaa tokkoo gadi jiru. Bishaan ga'an argatan, nyaata ga'an argatan, tarii dhukkubsachuu malu argite namni hospitaala keessatti isaan wallaanu hin jiru. Ennaan kana laalu nan gadda. Dandeettii isaan qabu garuu utuun qabaadhe gargaaruu nan barbaada. Baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa kiristaanota ta'an ka Sudaan keessaa jiru ayyaana cuuphaa qulqulluu ayyaaneffatan.
Itoophiyaan biyya amantiin garaa garaa keessa jiru ta'us addaan qoodamiinsi biyyattii keessa darbee darbee garaagarummaa amantiif jedhuun himatamu. Wal-waraansi suniif walitti bu'iinsi hedduun Itoophiyaa keessaa gareelee gosootaa gidduutti yookaan tarii immoo sirriitti namoonni naannoo akka ibsanitti walitti bu'iinsa kakaasuudhaan aangoo qabachuuf addaddummaa gosootaa namoota itti gargaaramantu jiru. Yohaannis Nugusee luba yoo ta'an boombiin mana jireenyaa isaanii humaraa cinu jiratti ennaa dhootti Tigraay keessaa baqatanii ba'an. Namni tokko naa dadhabaa ta'u inumaa namni dadhabaa ta'e mana keessa ennaa jiraatu ijoollee fi haadha warraa waliin falma. Waaqayyo ani nagaadha jedhe kanaaf nagaadhaan jiraachuu qabda. Sababiin isaas ani nagaadha waan jedheef nagaadhaaf jaalalaan jiraachuu qabda jedha. Kun jechoota isaati. Inni lolli akka jiraatu hin eeyyamu. Bakka sanaa nuti dadhabbiif jeeqama uumnaa jedhu. Aksum keessatti garuu magaalaa kiristaanummaan Itoophiyaa keessaa itti dhalate jedhamee amanam jiraattonni naannoo akka nuuf himanitti kan jeeqama uumuu dadhabbii utuu hin ta'in shororkaadhaa jedhu. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman ennaa humnoonni Eertiraa fi Itoophiyaa magaalattii weeraranitti Aksum keessatti ajjeefamaniiru. Jiraattonni maal akka uumame odeeffannoo adda addaa kan jamaatti dhukaasuu qabee hanga manarra deddeemanii itti dhukaasuutti jiru nutti himan. Seenaan marti nu dubbatan keessatti waan hin jijjiiramne garuu reeffa namootaa attamiin akka isaan arganidha. Manarra deemanii sakatta'aa turan garuu namoonni hedduun waan uumame sodaatanii baadiyyaatti baqatan. Eenyuyyuu kan nama du'e awwaal hin jiru. Amnesty International boodarra kan Aksum keessatti ta'e yakka farra namoomaa ta'uu malaa jechuun ibse. Siviilonni kumaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru, dinagdeen isaa dadhabeera. Walakkeessa bara 2021 beelli duruu mudate beelli akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuu malaa sodaa jedhu dhaqqabsiise. Kanaaf kun yeroo jalqabaa miti. Bara 1980 keessa addunyaan ennaa wal-waraansiif beelli Itoophiyaa raase argee jira. Irra hedduun isaanii Tigraay irraa kanneen ta'an baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa 300 ol ta'an garuu Sudaanitti baqatan. Mooraalee keessaa baqattoonni hedduun yeroo lammataaf itti deebi'an. Yeroo sana haalli isaa ulfaataa ta'uyyuu gam tokko tokkoon inni amma daran hamaa ta'uusaa hubataniiru. Yeroon kun yeroo hamaadha. Baay'ee namoonni jiraatti gubatu. Manneen jireenyaaf waldootiin kiristaanaa manca'aniiru. Maqaan koo Biraanee Massaleeti. Umriin koo 74. Dhageessittan himaa. Namni martinuu jechuun ni danda'ama. Ni ajjeefaman. Namoonni si duratti ajjeefamu. Yeroo baqataa jirutti reeffi namootaa faca'ee ennaa isaan ajjeefaman argita. Ennaa isaan kufan hollatan argita. Amma gamaalan jedha. Akkam akka ta'e beekta. Qubsuma kana si argachuu keenyatti ni gammanna. Wal-waraansi kurnaaf ture mootummaa hacuucaa ture erga fonqolchee booda bara 1991 keessa dhumate. Loltuu waraana Tigraay ka turan Mallas Zeenaawii mootummaa federaalizimii sablammummaa irratti hundaa'e hoogganuuf achi as ba'an. Kun immoo biyyattii gosaan addaan qoode. Dinagdeen Itoophiyaa hatattamaan guddataa jiraatus hacuuccaan siyaasaa itti fufe. Yeroo tokko qaama Itoophiyaa ka turteef walabummaa ishee ka gonfatte Eertiraa dabalate biyyoota hollaa waliin falmiin daangaa gara walitti bu'iinsaatti jijjiirame. Kan uummata biyyattii dhibbarraa harka 6 ta'e uummata Tigraay waliin haaloon jiru ni hammaate.
Hooggantoonni Tigraay garuu siyaasa biyyattii to'atan. Erga bara 2012 mallas du'aan boqotanii booda hanga bara 2018 kan gosa Oromoo irraa ta'e Abiy Ahmed aangootti dhufanitti hookkarri itti fufe. Eertiraa waliin nagaa buusuudhaan jijjiirama dimokiraasummaa gadhaabuudhaan waggaa ittaanu noobeelii nagaa badhaafaman. Garuu ennaa naannoon Tigraay mootummaa federaalaa faallaa dhaabachuudhaan filannoo geggeesseef haleellaa sadaasa bara 2020 maadhee waraanaa Maqalee irratti geggeessamee booda mootummaan duula waraanaan deebii kenne as dubbiin hammaataa deeme. Mootummaan federaalaa kan humnoota mootummaa Eertiraaf milishaa naannoo Amaaraan deeggarame battala humnoota naannoo Tigraayiif milishaa isaa waliin lola hamaatti seene. Gam lamaanuu situ lola jalqabe jechuun wal himachuu eegalan. Uummanni Amaaraa warreen Tigraayin nuti sirra caalla jechuu jalqaban. Nuti sirra caallaa jedhan. Uummanni Tigraay immoo warreen Amaaraatiin nutu sirra caalaa jechuu jalqaban. Kun ennaa ilaalamu attamiin gidduu isaaniitti nagaa buusuun danda'ama. Jibbiinsi jiru dhugaadha. Garuu hookkara yeroo yeroon ka'uu fi diinummaa hoogganoonni bu'aa ofiif uuman malee jibbiinsi duraan ture miti. Uummanni Tigraayiif Amaaraa nagaadhaan gaa'ilaan walitti dhufanii ka jiraataa turanidha. Ati warraa koo Amaaraa, ani immoo Tigraawaayi. Isheen ganda yoo dhufte jiraachuu dandeessi. Eenyuyyuu isheetti hin bu'u. Garuu yoon naannoo Amaaraa dhaqe dhugumatti na ajjeesu. Namoonni ennaa mooraa baqataa Sudaan ga'an attamiin qubsuma nyaataaf bishaan akka argatan yookaan immoo qaruma yoo jira ta'e iyyuu beekani. Haftoom maallaqatti dabalaa hojii xiqqoo hojjetaa tureen kan horate qaba. Uummatallee odeeffannoo qooduufiidhaan gargaaruu yaala. Nama gargaaruun barbaada. Ennaan nama gargaaru sammuun koo nagaa argata. Sammuun koo ni haarawa. Waan gaarii ennaa hojjettu gaariin siif ta'a jedhe namana. Yoo anaafillee hin taane ijoollee kootiif maatii koof biyya koofillee ni ta'a jedhe namana. If cannot be come back to me, they can be come back to my child. They can be come back to my family. Kanaaf nama gargaaruun fedhii koosa jalqabaati. Helping for the people is the first interest of me. Akkuma maatii isaa daldalaawwaniif hojii qonnaan bultootaaf fooyyessuuf hojjechuun naamusa wal waraansituun jalqabamin dura inni qabu ture. Garuu kanneen qaamaa hir'uu yookaan dhukkubsatan gargaarsa argachuun hedduu rakkisaadha. Fakkeenyaaf kan akka Miikeeleef haadha warraasaa kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan. Jalqaba guyyoota 3 fi dawaa HIV hin argatiin turre. Garuu eegan haala fayyummaa kootee asitti gabaasee booda argannee jirra. Nyaata ga'aa ni argattu? Nyaati meerre nuuf hin dhufu. Namni kan akka keetii ennaa maallaqa nuuf kennu nyaata bitanna. Nyaata isaan nuu kennan nyaachuu hin dandeenyu. Garuu numa jira. Namni HIV waliin jiraatu nyaatuma argen nyaatu. Lammiiwwan Sudaan naannoo jiran kajaarmoliin nu gargaaran caalaa nu gargaaran. Namoonni as jiran gammadoo miti. Kutaa tokko keessa nama 5tu jiraata. Walloluun illee ni jira. As waan uffannee rafnus waan irra rafnus hin qabu. Kibxata eessa akka rafee beektaa? Elaa gama sana mana barnootaa waraanaa fi bakkee taphaatu jira. Achin huccuu halkanii fi waan irra rafnutuun qabaatiin rafe. Ijoolleen maatiin biran jiraanneef qofaa jiraatan jaarmaya gargaarsaa isaan dhaqqabu qabu. Guutuudha nun jedhu. Yoon argadheeyyuu jedhe Naahom dhaabolii sana bira jiraachuun fedhu. Ijoolleen naannoo mooraa sanaa taphachuu hin danda'an. Nyaanni ga'aan illee akka hin jirre dhagaheen jira. Haftoom gurbaa umriin waggaa 16 qofaa isaa jiru gara dhaaba achi jirutti geesse.
ijoolleen gargaaraman baay'eetu jiru jedhanii itti himan. እዚ ቆልዓ ቤተሰብ ዘይብሉ ቆልዓ ከምዚ ኢሎም ኢሎም ሰምሓለልኩ ንምንታይ ከምዚ ኢሎም akka nu jedhetti ijoollee gargaaran baay'ee qabu. Kanaaf maatiin qabu ammoomaa isinii gochuu hin dandeenyu nuun jedhan. Kan namoota akkaan rakkatan gargaaruuf yaalu haftoom ofiisaayyuu egereensaa mooraa Sudaan keessatti yookaan yoo Tigraayitti deebi'e jireenyi isaa maal ta'uuf akka deemu hin beeku. I lose my home, even my document. Kooleejiidha eebbifameera. Ennaan manatti deebi'u dhugumatti galmeelee koo argachuu hin danda'u. Really, they already burn out. They can throw it on the road. Gubataniiru. Daandii irrattis faca'aniiru. Sun abdii na kutachiisa, na gaddisiisa. Like this, disappointed. Waraansi inni booddanaa erga dhaabatee booda nagaan jira nuun jennaan manatti deebine. Fannoo diimaan gargaarsa xiqqoonni nuu kenne fudhanne manatti deebine. Ennaa mana keenya Itoophiyaa jirutti deebinu obbolaan harmee kootii ajjeefamaniiru. Seenaan koo akkasi. Yoon miseensota maatii koo arge asan fida. Achin jiraadhu. Hoogganoonni addunyaa qaamotii mara waraana Itoophiyaa, waraana Eertiraa fi milishoota Tigraayiif paartilee Amaaraatiin hidhata qaban dhiittaa mirga namaan himatan. Garuu humnoonni mootummaaf michoonni isaaniillee ajjeechaa jamaa dirqisiisanii manaa baasu hookkara gosa irratti hundaa'eef humnaan gudeeddii tooftaan geggeeffameen himataman. Dubartoonniif durboonni naannoo Tigraay kanneen dhibbaan lakkaa'aman loltootaan humnaan gudeedamuu isaanii gabaasamee jira. Hojjettoonni gargaarsaa akka jedhanitti hedduun immoo kanneen sodaaf qaanfatanii yookaan kunuunsa fayyaa argachuu waan hin dandeenyeef jecha calliinsa filatan jiru. Seenaa isaan nutti himan suukanneessaaf kan wal fakkaatu. Loltoonni gara mana isaanii dhaqanii abbaan warraa abbaan yookaan obboleessi eessa akka jiran baruu barbaadu. Loltuu riphxee loltootaati ittiin jedhu. Dhiirri achi akka hin jirre ennaa hubatan haadha warraa intala yookaan obboleettii irratti haleellaa raawwatu. Qawwee natti qabanii beekna abbaan kee loltuu akka ta'e qawwee isaa nutti kenni jedhanii natti iyyan. Abbaan warraa koo eessa akka jiru hin beeku erga manaa ba'ee homaa hin dhageenye jedheen itti hime. Sana booda humnaan na gudeedan innaa sana mara daa'immi koo boo'aa turte. Mootummaan Itoophiyaa loltoota yakka humnaan gudeeddiin himataman hedduu to'annaa jala oolche. Garuu irra hedduu dhimma kana laalchisee ni callise. Mootummaan dararaan kanneen biroo raawwatamuu amaneera garuu humnoota Tigraay ka shororkeessota jechuun moggaase himata. Baqattoota hedduuf Tigraayitti deebi'uun filannoo isaanii miti. Kaan tarii walitti bu'iinsi sun gara mooraalee baqataatti babal'achuu danda'a sodaa jedhu qabu. Ammallee taanaan as jiraachuu ni sodaanna. Sababiin isaa milishoonni deeggartoota mootummaa ta'an mooraa Sudaan keessa jiraataniyyuu asitti gara Itoophiyaatti humnaan isaan deebisna ennaa jedhan TV irratti argaa jirra. Jireenyi keenya balaa keessa jira. Addunyaan nu arga nu dhagaa yoo ta'e furmaata barbaanna. Jaarmoliin mirga namaaf hoogganoonni kanneen biroon mootummaan Itoophiyaa marii araaraa akka geggeessu waamicha dabarsaniiru. Garuu rakkoon namoomaa hammaataa adeem yaaddoo jedhuun gabaasi beelli mudachuu dhagahamaa innaa jiru kanatti walitti bu'iinsitti fufee jira. Dirqisiisamne biyya keenya keessaa baane addunyaan ammas ennaa nuti du'aa jirru argaa jira. Addunyaan jaamaadha jedhee yaada. دم كفيلة نسلت وصحابي جقالو كفيلة
زمسقت سرعات تقرأ حلولي هو النبت جقانو كفيلة زمسقت سرعات تقرأ حلولي